أنا إسي ديبس أنا إسي واوي إسي رتي قولي نقول إجتها دبت تلما وكيسا جلما جنوفتني كانت أكبلا كورما بلا الرب ما فيكو بيتشا زنبينا راري كتار تانا بايزو I don't care الرب نكيسان تكانا نارسينان زنبينا راري كتار تانا والله وبالله مو الرب ظلمي سن ظلمار تكانا يو أنا سنين ديس ربي سنين ديسين ربي سنين ديسين مالف جنان نتي دربتن أنا واتك سن الراقو سن الراقو بانكا بوانا ما ميديا كنا أركدي سه بوبل أما الربا كيسين كاو غير ميديا لكين كابو المرات أيانا ويك أبدني وانا ويك أمتا أنا سنين تكاو جني أمتا توربان جان duraan amataani amma ji'aan isinitti deebi'ee jiran kan kijibaa fi dhara osoo addan baafanne jinuunfataniituma gaafa nama abaaruu fi ganna dinqaan amma mee eessa dhaqa warrummaan amma akkasitti iyyaa ture sun amma mee maan dubban mee wannuma ta'ame wayii maanan gaafanne kan na ajaa'ibe bakka naa rakkoo jiru argitanii rakkoo jiru hin dheessan bakka hin jirtu bakka maalii malee bakka harka dhaaniif bakka dibbee tumaniif malee namni bakka haqaan dheessa dhugaan barbaadan dhugaa baruun barbaadan mee laalaa jedhana mee laalaa wallaahi wabilla namni dhugaa barbaadu hin jiru mee namni yoo dhugaa barbaadde kootu dhugaa keessarratti asima dhugaa bakka ani jirutti bakka na duuba lalalala jechuu miti na duuba akka saree wacuu miti ani gaala warri na jalaa wacuu immoo sareedha ani ima deema isin na jalaa wacuun keessa hin oolu gaalli deemsa isaatti fuufa saree wacuu isiin dhiiftu jechuudha warri dalagaa hin qabne warri teetteetumaan waa'ee manamaa halkanii guyyaa hamattu foon kiyya nyaataa ooltu argite ima hojjetan mee eessaree koottatii bakka hayni jiru dubbadha eessa mee hayni isin qabdan eessa hayni isin ummufraa'ol illee naayamaa isiniin jedheerame ummufraa'ol reediin bakka kana natti balleesse hin dhaqin jedhan yoona amma hin dhaqin waan himattuun qabdu maal jedhe ofii ittiin hin jiraanneen isii jiraachisaa jira amante amanuu baatte mana bishaan lagaa fakkaatutti kireesse bishaan irraa kaffale uffata itti bite kiraa irraa kaffale harkatti lakkaa'ee kennee fi ittiin bashannana jedheeni akka nugusaatti isii jiraachisaa jira wal dhiisee jechuun bultiin teenna gargar osoo baatee jirtu akka nugusaatti isii jiraachisaa jira anummaan isin arrabsaa jirtan kun isin ammas afaan banuu malee waa tokko gootaniif hin beektan homallee gochaaf hin jirtan afaani maraachaa jirtan malee lafa duwwatti maraachaa jirtan kijibaan lafa guutaa jirtan sobdanii fooloorii keessan itti baay'ifataa jirtan isirratti muudii qabataa jirtan waan isii taatan seetanii wallaahi mafaan bantan kana ilmooti sa'a isiin qabinaan jettetti qabataa sa'a na bira dhufetti na bira taa'ee na bira buulee na bira oolee tabsiifadhee jiraachifachaa jira akka ilmoo nugusaatti barsiifachaa jira laal mana barumsaa afaan ingilizii malee hin beeku mucaan kiyya amma amantee amanuu baatte afaan oromoo caalaa afaan ingilizii haasaa mucaan kiyya maaliif mana barumsaa guyyaa takka akka hin hafnetti irraa kaffalee faranjii fi naayijeeriyaan barsiifachaa jira obboleessa kiyya atii miti kanaa barsiisaa jiru atii miti kan naa jiraachisaa jiru anuma afaan banaa jirtu kanatu jiraachisaa jira isii fi
isiidhaa fi ilmooti jallee atammallee teettetuma afaan kee haqqisuu malee waa takkan gootu ilmoon tee biyyatti yoona amma namitti nasraa jedhaniin taasii teettee afaan bantu ilmoon isii barumsa malee jiraachaa jirti ani immoo isii waa'ee kiyyaa toftaan asii ilmooti afaan faranjiitiin biyya faranjiin naa deemtee barsiifataa wallaahi wabillaahi firoon kiyya ingiliffa malee afaan oromoo sirriitti hin beeku afaan ingilizii haasa anaa fi haadhanuu walii galuu hin danda'u afaan maaliif barsiifachaa jira halkanii guyyaa akadamii keessaan bahu aayipaadii ilmoon nama hin qabne qabdi bakka bashannanaa ganda keessa deemtee hin bashannantu bakka gaarii deemtee kaardii qabdi kaardii ittiin bashannantu qabdi la kaardii si garsiisa akka kaardii baankii garte eessa goe kaardii san kaardii akka kaardii baankiitti argite seeftiidhaan bashannansiifadha ati garuu asumarraa afaan itti banaa jirta malee waa takka gochaa hin jirtu jechuudha naa yaami amma firaa olima naa yaamtan isin eessa jirti mee qoy gastii keessa barbaada mee kanannatti goddolee santunatti goddolee warra miidiyaa akkas ta'ee haa jedhu ilillii yookaan lakkoofsa tokko barreessa yoo jiraattas jira yoo dhuguma atis ajandaan barbaan yoo dhuguma argite wanti deemamaa jiru kuni yookaan dhugaa kee ta'e yookaan dhara ta'e barreeffadhu maaliif dubbiin dhara kaa namni bakka qaandeessa mee eessa warri amma yookaan afaan banu sun eessa jira hin jiru meera jiran eessa namni takka wat sareen takka siala wiccechaan jirtu kijiba akka ta'e asirraa bartaa jechuudha waan hin fakkaanne fakkeessite kijiba gaafa ta'e asirraa barta me warrin arrabsitan kun deemaa fi daagaa jira mee eessadha hayni isin nu arrabsiiftaniif sun mee eessa wanti isin cubbutti nu galchitaniif sun jedhaatin yaamaa kaame bargaa fi tokkotu hin jirre jarana wannummaan tokko hin jiru kijiba malee wallaahi summa rabbii 90% dhibba keessaa dhibbi waan kijibaa malee wannummaan dhugaan takka mee hin jirtu mee namuma tokko naa fidaa kaamee rakkina wayiitu jira rakkina akkanaatu jira rakkina san si sobaa jira akka jedhu namuma warruma taa'ee mormusaa irra namoota tokko naan fidanii hin dheessa namni bakka haqa maaliif girri barbaada isiniin jedhe wanni isin baruu qabdan ka asillee iyyuu ka achillee iyyuu ka achillee iyyuu jaalala isiitiif miti jaalala umuufiraa oliif miti jaalala reeditiif miti dantaa mataa ofiitiif dantaa baay'ina namni isaan hordofu fooloworiitiif garuu immoo dantaa keessan kana keessatti ilmooti janarraa miidhaa jirtan isiin akka ilmoo ofiin guddifanne gochaa jirtan maraachanii ni jirtan isin maan sun anammoo garaana jabeessaa jirtan maaliif ani intaloota na ofii kiyya qullaa deeme achitti osoo adda baanee jirru akka nugusaatti deemi dalagadhu jechuun hin wallaallan deemi dalagadhu akka namaatti jiraadhu jechuun hin wallaalle hin wallaalle baran kaleessa hojii nyaannee hojii dhuyne har'a jireenya baqaa keessatti argite hireen adda nu baastullee namaa gadi ta'uu hin qabdu jedhee namaa olitti sii jiraachisaa jiraan ilmi namaa akka horiitti mana horirra kireeffatee nama 10 hin gala kophaa isii jiraachisaa jiraan kophaa isii mana guutuu appaartaamaa guutuu kireessa fi appaartaamaan biyya kanatti birrii meeqa akka ta'een beektan fooqii guutuu jechuudha mana kifilii 2 ka qabu saalonii ka qabu mana fincaanii ka qabu mana seeftii qabu har'a garuu ofii isiitti hooleeyyiin jechuudha mana citaa raammoo keessa walirra tuulamte akka hoolatitti jiraata waa'ee nama seeftiin jiraataa jiru rakkattee dhiyaasa situ rakkoo keessa jira obboleetti rakkoo ta'e keessaa bahi situ rakkoo keessa jira bahi rakkoo keessa ofii keetti rakkoo keessa jettee rakkoo nama biraa haasofta kana rakkoon mana viillaa fi algaa siree jireenya kee keessatti ati irra rafteen beekne irra raffisaa jira aanaa bar kana ka gochaa jiru sii miti aanaa bar deem mana kee nu garsiisi jedhaanii dhaqaatiniin mana eenyu keessa hin jiraanne keessa sii ka jiraachisaa jiru ana si'ii miti obboleessoo aanaa argaa jirtu kana ilaa ammaatti miirre dhugaan keessarre mee namnummaan dhugaa keessanii mu tokkochi maan dhufne maa kophatti mana banatee iyya asirratti anatti ni mu fuulatti mee jarana kanuma naa hima hin jiru bar dhugama san dhabe bar isinillee dhugaan maaliif dhugaan barbaanne
Dhugaa wanti isin hin barbaanneef maal? Girriin hin qabbanaa dhugaa bartan. Isin galee. Girriin wanyi lolli waraanni banaa. Wallaahi jechuudha. Isii damba'ee isiin daba qabdi. Daba. Isiin daba qabdi. Dabdi isiin qabdu maa inni? Yookaan wanni taa'ame kun dhugaan jettuun. Yookaan dharan jettuun calliftee teetti. Maaliif? Gurra barbaaddi ta'ee hin jaanjeensan ta'ee dhara qabdi ta'ee isii fi rabbitu beeka. Dhugaa jiruun dubbattu barrakkinni isii kana. Akkana ta'ee akkanatti miidhamee dhugama ofii sanillee yookaan hin dubbattu. Yookaan lakki jara kenna dubbiin tun dharaa dhiisaa ka jedhullee hin dubbattu. Mee amma akkamitti duuba akkamitti ta'a? Namni asii baqataa jiru, namni asii dhiyeessaa jiru, dhugaa ofiillee baruu hin barbaanne. Akkamitti dhugaa itti himnaaf, dhugaa galchinaaf. Mee kanuma naa hima. Mee dhugaa isiin isinitti himattee hin jiraam? Warruma amma hunda caalaa warran arrabsu ammaa naa ayyaamnen dhiisi ka isii rakkoo hin qabu. Isii dhamaastanii jirtanii dhamaatee waan dubbattu wallaaltee fiigalee calliftee taa'aa jirti. Warra na arrabsu warra amma akka namittiin asraa'aniin dullattiisan isii fi gara laafoo gannii jedhaniin takkallee namittii gannii jedhaniin takka su'uudii kana. Dhugama qabdu san mee namnummaan irraa bartan maa asii anatti naasufne kijibdanii mana banattanii akka harree haalale maqaadhaaf namittii nama dheengadda kaayiroo waraanee sun biyya faranjii jirta deemte dalagaa keen dalagattu akkamitti akka ati jiraataa jirtu akkam amma hunda naasa'u yoo narraa dhoorgitan narraa dhoorga yoo narraa dhoorgu baattan anatu ofirraa dhoorga namittiisa nama keessa asii galchee ofirraa dhoorga moo dhoorgulaa isinitti madda namatti matan ani ilmoo safuuf adabaan guddatteedha namittiin asraasan shira isiin deemtuun anatu beeka gizee baay'ee waan baay'ee jetteeni ani sagalee waraabbadheera mufiraa ooluu natti himteerta akkana godhi naan jette namittiin tun naan jettee natti dubbatteerta sagalee isillee qaba namittiisan yoo qabattan qabadha yoo hin qabanne akka oromoottis ta'ee akka itti dhiyaattanitti dhaaba hin dhaabdan taanan xiqqeenya isiitiin gadi ba'an xiqqeenya isii namittii safuu hin beekne namittii haala hin qabne ka argitee miiran masakamtu miira san keessaa bayyee nan si keessa qabbaneessaa miira san of keessa qabbaneessadii dubbii kakaafti gisee baay'ee amma durallee isitu mucattii nagaan taa'aa ture ibiddetti gosee maraachanii ture mucattii nagaan teettu beeyti mufiraa olii isiin maal akka taate nama akkamii akka taate isiin nama akkamii akka taate kaleessan beeyti waan ofii isiitti amman dubbadhu wallaahi amman dubbadhu kan afaanii bahe afaanitti na haa deebi'u amman dubbadhu garuu amma warra gaafii qabanirraa gaafii qeebaluu barbaada karaa nagayaatiin kijiba dhiisanii inni dhumarra isinii jechuu barbaadu tokko hin dagadhe soorii inni ani jechuu barbaadu maa inni jireenyi tokko erga itti seename maaf jiraatamaa akka jedhu tokkotu deemama maaf suuraan nuti gadhiifama maaf viidiyoo obboleessa obboleettii koo namni tokko bultii keessa gaafa seene bultii san ormatu sii hoogganaa akkasitti fakkaatetti hoogganamta anaafi amma asii duunaan jaarsaaf jaartii ta'uu haalama duniyaa isintu bare ofii barattani erga bartanii mootummaa akkana wajji goota maa akkas maal jechuudha kun mee maal jechuudha gaafii akkamiiti kun firaa ol akkanaaf isii waliin jirru hin beektu maal dhokadhee jiraachaa jira akka anaaf isii wajji bulaa jirru hin beektu akka anaaf isii wajji bashannanaa jirru hin beektu hin beekti duuba isin maaltu isin cinqe isin beekti yoo kana ta'ee jechaa hin jirtu isin maaltu isin cinqeeti anamma fakkeenyaaf isin gabbaatee osoo heerumte maa heerumtee dhee gabbayeen booyaan barnaa ajaa'ibdanii
akkamitti isiin heerumte jedheetiin imimmaan gadi harcaasamoo akkam bar dhugama isin boottaniif wallaaleyan wallahi billahi በጣም እኮ ነው የምትገርሙኝ baay'ee tokko na dhibaa jiraan gaafii qofa barbaada amma nagorsuu maal isinirraa hin barbaadu rakkoon ta'ame kana ati rakkoo kanarraa quba qabda jettanii nama na gaafatu qofa barbaada nama tokkoon isin galcha jecha lama sadi qofa naa deebistanii na gaafattanii ani isinii deebisa mee yoo dhugaa jiruu bartan abbaan haqaa dheessee jira warri isinii amma maqaa kaase kun dheessee jira miila ofii baafate maaliif tilmaama jilmaa haasa'a ture ka waa irraa quban qabu yoo amma dabira dhufee hangaafii wayii gaafadhe waan naa deebisu waan hin qabneef luka ofii shanirra galchee narraa dheessee jira warra nama maqaa naa fidaa dheessin kadhe kun maa dheessi wanta irraa quba qaban takkatu hin jirre kanaaf dheessa waa takka gochuufi warra hin dandeenye kanaaf dheessa welcome Baga nagaan nuyi direedii waan guddaallee dubbachuun barbaadu Sagalee kee galachuu dabali. keetiif. Sagaleen kee hin jiru. Waan guddaallee Jira, amma dubbachuun jira. barbaadu nagalchuu keetiif galatoomii dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama dhibu waan baay'ee illee nama jibbisiisu waan akka Oromootitti illee nama jibbisiisu fakkeenyaaf waan tokko dubbiin haftee fi miti fakkeenya tokko yoo namni tokko waluu haa jaalatu waliinuu haa jiraatu jaartii lammaffaatu haa fuudhu waliinuu jiraadhaa ummu firaa'ol tana waliin suuraa hin ka'inii jedhanii jireenya namaa baasuun booyuun dhoorgadha. Tokkoffaa irratti yoo maatii ummu firaa'olii waliin jiraatte tana suuraa waliin hin ka'in wanni jedhu hin jiru. Bultii keessattis hin dhageenye waan hin dhagayin ammoo namni ammoo ajandaa yoo nurraa qabbanaayaa dhugaa jirru hin barru akkanuma moggaa deemne reediif siiduuna arrabsaa jiraanna yoo jettani wel rakkoon Kuni qabu waan kun tokko- jiraadhaa fooloo itti guddifadhaa amjooyin itti ta'a Kuni waan tokko- fataa itti jedha dhugaa kuni waan dubbachuu fi yeroo tokko ani wanni na dhibu ani yeroo hedduu yoon dhugaa dubbadhu namni natti aaraa natti gubataa farsaan kun nama badaadhaa minaamin jiran amma reefi tanaan dubbannaaniin akka jiruun keessa na bilbileessi ajjeesuu qabnaa du'uu qabdaa minaamin warri jettan rakkoon qabu du'uun inni ajjeefamuu wanni akkasii rakkoo hin qabu sun dhugaa dubbachuuf Ai. jecha namoota gurguddaa ani waan akkanaatu hin dubbatan jedhin fa'aatu na gaafate dhugaa dubbachuu du'uu qabdaa. dhugaa baruu fedhanii bara girgirrii malee dhugaa baruu Siigalee fedhanii kanaa jennaan ammootu dhugaa dubbachuuf namni tokko jireenya eega bultii itti seenee wanni duraanuu yookaan ammoo bultii takka namni yeroo seenu gammachuuf itti gammaduuf itti jiraachuuf ittiin sammuun isaa ittiin bashannanuuf malee mana keessatti hidhamee ammoo akka ammootu uummanni keenya dhugaa dubbachuuf narrallee laalinaa uummanni si koomandoo itti deemu jiru kunitti waan nusi hin jenne dalagii waan nusi hin jenne nyaadhuu jettan. Akkas jiraatan amma reediidhaan akka jechuudha.